Akkam jirtanii wayyaadhaa nageenya kiyyaa qilleensarraan barari'ee isin qabu isiniin jedha. Warri karaa Facebookiin peejii kiyya irratti dhuftanii ilaalaa jirtan jechuudha. Of course yaanan dubbachuuf deemu yaaduma amma social media irratti naanna'aa jiru kanarraa dubbachuuf deema. Ammoo akka dhaabaatti otoo hin ta'in akka dhaabaatti irratti mari'ataa waan jirruufi akka seenaatti akka intala Oromoo tokkotti akka maatii musliimarraa dhufe tokkotti akka waaqeffattuu tokkotti akka waaqa kiristaanaa maatii kiristaanaa keessaa qabu tokkotti dubbadhaa jechuudha. Warroonni na daawwattan yaada qeeqxan hedduun ammoo ka jaallattanii komantii keessan ammoo ilaalutti jira ka dubbiin an dubbadhe garaa isin hanqattee katabdanillee hedduu galatoomaa isiniin jedha because gara hanqinni keessanii akka an deebi'ee xiinxalu na godhee jira. Garuu hadhaanas ka bahee ka dubbachaa jiruu fi dubbiin tuni jalqaba ka dubbachuu didee fi akka ittiin fufnee fi akka keessa hin deemnee fi amma ammoo sheekoleen gariin waan dubbatan dhagahee I think xiinxala kiyyotoo itti kenne jedhee isinii dhufee jechuudha. Kara saniin dhufee jedhee viidiyoo challee ofii kiyyaalleerra deebi'ee ilaale jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo conversation waa hedduu dubbachuu dandeenya kanarratti isinii galee namni kun nama individuaalidha akka mataa isaatti dubbatee jedhee miidiyaan kun ammoo akkuma miidiyaa ofitti abbaa barbaade mirga qabaa fideetiin achitti gochuuni responsiin nuti kennaafii jirru akka waan dhaabatti kennaafii jirra. Gara kaaniin ammoo jechi namtichi individuaalii kun jedhee jecha hedduu miidhaa lafee ummata amantaa musliimaa jala deemu lafee tuqee jedhee. Namichi kun ammoo ka godhee akka nam tokkotti godhee jedhee. Kanaafiyyuu deebiin deebisu nama maraataa maraaf akkasi ta'uu qaba tokko sanii lammata irratti ammoo akka deebitanii xiinxaltan ka barbaadu an bakka wanti guddaani haasaan sun ka jalqabe yoo yaadatan taate specifically ana fi mallaqa uummatarraa fuudhee kana namoota mallaqa ittiin kennin kana miiliyoona walakkaa gadi miiliyoona 5 lakka fuutee ka jedhu dhagahee jira. Advocacy'n keenya eessa deemee kan jedhu si galee miiliyoona tokko fuudhee miiliyoona 50 uummata keenyarraa fuudhee ka anirraa fuudhee utuu hin ta'in ka ummata kana garaa gubee namicha achirratti beeyas dubbatu hin ta'in namoota hedduudha mallaqni ummatni keenya natti amanee kennee jedhe kiisi keessaa hin anne namni keenya natti amanee dhaaba keenya faana deemee an akka nam tokkotti akka dhaaba kana deemu natti kennee jiru namoota hedduu summiiti ta'ee hirriba ka oogge quba qaba waggaa laman dabreef hin dhagaa bakka hedduutti qabsoo Oromoo kana keessatti namni hedduutti hirmaatee jira. Keessattuu ammoo ka akka musliimaa itti hirmaatee hin jiru. Kun haqa rabbiiti. Ani waaqeffattuudha isiniin jedhee jira kiliiriidha. Hiriira irrattis ta'ee mallaqaanis ta'ee du'iinsaadhaanis ta'ee qabsoo Oromoo kanarratti hirmaatee jira. Haa ta'uu malee walitti makee haasaa jira. Ka ummati natti kennee fi naqarsoota itti ta'anii bakka hedduutti namicha kana qofa miti bakka hedduutti haasa'amaa ture. Sigalee haasam ammallee akka ummanni kennan mallaqa guddisee natti kennu hedduu sin gaafadha hedduu kennaa jirtanii galatoomaa jira because haasummiiti ta'u. Garuu ittiin isinii deebi'ee jira sheekolee dubbataa jirtu santu akka malee na miidhaa jira because iyyaadha sheekni tokko maal jedhee hiriira irratti illee akka hin hirmaanne jedhe. Hiriira deemaa dhufu kana hiriirri dhufaa jiru kana ka itti bahaa jennee isiniin bootti jirru kun hiriira Jawaar Muhammad fa'a dandamachiisuufi. Warroonni kunoo ka achirratti haasaa jiru mee of duba deebinee haa xiinxallee ilaalle jennu Itiyoophiyaan kanu ajjeesaa jirtuu fi nuti islaama taaniif miti. Jawaar Muhammad islaam otoo Jawaar Muhammad amaara ta'ee yookiin silxee ta'ee islaama ta'ee hadhan salaataniif Jawaar Muhammad ka Itiyoophiyaan ka amaara itti kaatuu fi Jawaar Muhammad Oromoo waan ta'eef ka ittiinaafee jibbu ammoo waan isaan dabreefi waan isaan irra beekaa ta'eef otoo tolte isa ajjeesanii Oromoo keessa yuusin jedhaa jira bar ka Jawaarin ajjeesuu barbaadu
equally oromoo keessa jira akkuma equally akkuma diinni isa ajjeesuu barbaadu diinni mallaquma ummanni oromoo itti kenni kanaaf namichi sun achirra maal dubbata yaadattanii sigalee abaa akkanatti diigee jedhee dubbata ani jawaari nama wajji guddadhe jechuu dandeenya bara tokko eebbifamne hedduullee waldaan walitti haasaallee waliin qabnu jechuu barbaadeetiin ani isaa dhaaba diigu isaa amantii leellisu argees dhagaheellee hin beeku garuu of duba sin deebise akka kophaa kootti dubbadhaa jira naaf galeessin jedhe kan hin dubbadhuuf ammoo ammallee deebi'een jedha sheekolee hiriira as dhufaa jiru kana irratti itti hirmaatinaa isin hin jettu jarri hamtuu ta'anii fi midhaanii waan jala hin deemneef jarsan hin beeku garuu ammoo hoo eenyuun miidhaa jiru namtichi sun achirratti akkasitti kaateef jawaari musliima ta'ee fi miti warroonni musliimaa kana keessa kasinitti dhagahame Nabi Muhammad tuqamettanii kasinitti dhagahame I understand garuu inni Nabi Muhammadin tuquuf otoo hin ta'in jawaariin oromummaa isaa eessaa akka dhufe zarii isaattu garaa gubeen zarii otoo jawaar silxee ta'ee musliima ta'e otoo jawaar islaama ta'e kristaan amaara ta'e jawaar hadha sila nugusa hadha sila jaalatama faarsama jawaariin ka jibbisiise achi keessatti eessa bakka inni irraa dhufe santu miidheeni gubee jedhe sheekoleen kenna ammoo dubbii tana micciirreeti namtichi kun nama maraataadha anama kalee viidiyoo tokko argee jira ka inni waa'ee uummata Arsii dubbatee jedhe hedduu waan garaa lafee nama cabsee jedhu dubbatee jedhe namichi kun nama maraataa dhaaba tokkollee bakka hin bu'u namni mataan sammuun isaa sirrii qabu dubbii akkasii hin dubbatu garuu ammoo sheekoleen teenna kalaalaa ka dubbataa jirtanii namichi ka deemuu fi jawaari amantummaa islaamaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa jira akkamitti san arguu dhabneetiin hiriira as dhufaa jiru kana irratti nama kennan hin bahinaa jenna namichi kun otoo toltee jawaari manidhaa keessatti dootoon ta'e otoo toltee jawaari ofii isaatiiyyuu lafee isaa gogaa irraa quncisee nama nyaatuu barbaadu namtichi isa fidallee innillee nama jawaariin otoo toltee jiraa isaa nyaachuu barbaadu particularly dhimmi kun dhimma jawaari malee namtichi kun amantaa musliimaa of course bakka achirratti illee tonte achi alatti illee dubbatee jira jibbiinsa amantaa musliimaa ni qaba tuffatiinsa dubartii amantaa musliimaa akka tuffatan irratti jibbiinsa guddaa qaba garuu dhiiroo yeroo kana keessatti namtichi kun waan hedduu adda baasnee qabnu adda baasnee ilaaluu qabna namtichi kun eenyuuf deemaa jira sun very important because qabsoo kanarratti harka 78 yoo xiqqaatee warroonni qabsoo kan keessatti bahaa jiru warroota amantaa hordoftoota amantaa musliimaati ka ru'ii isaaniis gabbaraa jiranii ka mallaqa isaaniitis gabbaraa jiranii amantaa kana so nutillee warroonni amantaa kana hordofne acknowledge goona hin beekna hangami warroonni oromoon hordoftoota amantaa musliimaa qabsoo kana keessatti hangam gumaachaa jiran empire oromummaan amantaa musliima fudhateeyyuu jibbiinsa sirna nafxeenyaa jibbiinsa irraa kan ka'e amantaa fudhatee jedhe oromoon dur hundinuu waaqeffataadha amantaa musliimaa akka fudhateeyyuu jibbiinsa haftoon qabsoo oromummaaniyyuu ka hafte arki guddaan achi keessatti haftee jette in yaadadha se dipaarmentiitti yeroo baay'ee haasaa daddaara isintti dhufee dubbadhee jedhama wanti oromoo ka adda godhu naan jedhe amantaa maraa wal qabatanii deemanii wanti akkasiisanii gosa biraa keessatti hin agarruu jedhe kun warra adiitu nun jedha namtichi kun ammoo ka barbaadu akka sheekoleen teennam of oromoo as amantaan baastee oromoo kiristaana irra deebi'aa namtichi kun churchii yookiin dhaaba representing godhu akka ilaalcha kiyyaatti mataa isaa representing godhu nama maraatee fayyaan qabnitu amantaa ummata biiliyeenaan jala deemaa jiru akkasitti tuffatee jira garuu inni ka isa aarse utoo jawaar muhammad silxee ta'e utoo jawaar muhammad sababraa ta'e amantaa musliimaa irraa rakkoon qabu soo sheekoleen teenna qabsoo kana keessatti ka deemaniif iyyuu jawaari hiriirri kuniyyuu ka bahuu qabnaan baana bahuu qabdani telefoona bilbiluu qabdani koongiresii katabuu qabdan jedhan ru'ii namicha kana hambisuu barbaanna akkamitti hiriira kanarra hafaa jettanii uummata gorsitan soo warroota sheekolee qofa otoo hin ta'in warroonni jala deemtanii dubbii kana isa meelaalaa
waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate waggaa lamaan dabre kana keessatti bara kanaa fi bara dabre irratti Oromoo 100,000 du'ee jedhe. 100,000 mana hidhaa keessa jira. Sheekoleen tunniin gariin akkuma paasteroota amma waa'ee sheekoleen nan dubbadhu particularly waa'ee islaamaa dubbii kanarraa walitti waan dhufeef malee paasteroonni illee gaheen jira tokkuma jechuu kiyya. Hangamtuu du'iinsa nama kennaa kana hangamtu dubbataa ture waggaa lamaan dabre kana warraan as baheetiin Oromoo amantaa nu tuqe jedhee maraata akkasii maraataan jedhu sun sirrii jedheeti miti ammallee clear isinii godhee jira garuu hangamtu dubbate garuu bakka Oromoo qoodansa kana Oromoo canceensa kana irratti ammoo tolee fi ajandaa isaanii harka dhiqatanii mi'eeffatanii dhufanii kajira dhageeffatu baay'eetu dhufee jira akkamitti boolla nu qotamaa jiru kan akkamitti arguu dadhabnee because Arun takittiin gahaadha. Takittiin haga yoomitti aartanii itti fufnee jenna. Hanga yoomii kanuma sigalee akkuma farda du'ee tuman agartanii akkuma farda du'ee tumanii hanga yoomii itti fufnee jenna. Namicha kana haararraafamu jettanii warri dandeettan obviously sun akkasitti hafeetiin nuti ammoo miyoo dhugaa dubbannee jenne. Engaddaan abbootii gadaa waan Oromoo keessatti ta'een beekni abbootii gadaa 41 waliin jila abbootii gadaa fuudhanii 14 qaama jala harkinee jirra ka du'anii jedhan. Otoo sheekolee ustaazu guddaa kenna Oromoo keessaa 14 qalanii akkasitti yookiin ammoo paasteroota kenna yookiin ka ortodoksii 14 otoo akkasitti ajjeesanii reeffanu fidanii hadda sila warri amantaa kiristaanaa hordofu akkana cadhisee ta'a. Sila sheekolee 40 duute kun yeroo tokko meesin taa mudhatu jila tokko ummata tokko keessa ummanni karrayyuu jechuun ummanni Arsii mataa isaatiitti kuma miliyoona 15 ol baay'inaan karrayyuun ummata 100 gadi 100 kana jila guutuu irraa qalani cadhisnee ta'aa jirra. Yes. Nabi Muhammad kun hammam akkasin miidhan gala. Garuu maaliif du'iinsi abbootii gadaa kun isin miidhuu dhabde? Because akka Oromummaa waliin qabna. Amantaa martinuu amantaa adda addaa qabna. Gariin Musliima, gariin waaqeffata, gariin Kiristaana. Oromummaa waliin qabna. Maaliif isinitti mul'atuu dhabde? Maaliif sheekolee ta'een sanniini gorra imiinsi duuti abbootii gadaa jila abbaa gadaa yeroo tokkoon akka fitatu maaf nuti nagamuu dhabne? Because takkitti keessa manne mee dhiiroo mee isinummaan of gaaf wanna kana dubbadhaa jiruu fi baay'een itti dhagaamee jedhe because otoo kiristaana paasterii priistii 41 yeroo tokko fixanii silaa chaarchol Oromoon Chicago bakka jiru kanatti charchitu jira. Minnesota DC keessa charchii 6tu jira ka Oromoo waan hin beeku. Minnesota keessa charchii 2-3tu jira. Isteeta 20 kana keessa xiqqaate charchii 15-20tu jira. Charchoonni kun silaa baateetiin hadda hiriira baatee jetti. Hadda silaa koongiresiin dhagaheetiin dubbatee jedha. Otoo musliimonni 40 yeroo tokko gorroo amanii sheekoleen kennatu gorroo ajjeefamanii hadda sheekoleen ta'inna otoo fakkeenyaaf abbootiin gadaan sun otoo amantaa musliimaa qabaatanii sheeka ta'anii namichi maraataan kun asitti Nabi Muhammadiin arrabse warri kun silaa hadda boohee hiriira baheetiin warra kana sagalee ta'ee jira. Ka sagalee ta'uu dhabeefammoo yes namtichi kun sirrii ta'eef miti. Sagalee ta'iinsa bira dabreetiin warroonni namtichi kun xiyyeeffate namni kun ka xiyyeeffatee fi akkuma duratti isiniin jedhe otoo Jawaar musliima ta'ee gosti isaa Amaara yookiin Silxee yookiin gosa biraa ta'ee hadda akkanatti maraatan. Ka isa maraachee jedhe isa qofaa miti anallee ofiitti ofitti dabalee kan dubbadhaa jiruu fi kan dubbachaa jiruuf because waa'ee mallaqa advocacy irratti kan dhugaa dubbii isin dubbadhee jira atiin torbe kana keessatti dubbadhee jira. Torbe dabre wixata irratti walgahii irratti ilaalchi Oromoo ilaalchi ollaan aannan deemu kun dhaaba woboorraa qabu akkamii? Dhaaba woboon kun haa dubbifamu moo hin dubbifamu? Dhaaba ummata woboon kun ummanni keenya bira jira jedhee gaaffii akkasii nu gaafatama. Yeroo marattuu ni gaafatamaa jenna. Dhaaba ummata Oromootu duuba jira. Oromoo falmaa jira jennee kan dubbannaa jirruufi because Oromoo falma jennee amannuufi.
nu jaalatanii miti garuu warri namoota namichi kun ilaalchi isaa dubbiin hin dubbate especially mallaqa irratti akkuma dura isiniin jedhe mallaqa ka kennee jedhe akka advocacy nu dalagnu akka advocacy uummata Oromoodhaaf including woboodhaallee sagalee taanee ka amma dubbataa jirru ka uummanni Oromooti kennee ka qeerroon duutee maqaan qeerroon duutee ka kongresiin dhagahee jedhe samiirra baheen dhageenye wanta xiqqoo special envoy biyya deemu ta'ee Secretary of State ta'ee White House ta'ee kanneen marka dubbatamaa jiru samiirraa dubbatamaa hin jiru mallaqa arganne saniini laabii binne jennee isinirraa fuunee jenne mallaqa laabii binne warra mallaqa nutti kenne ripoortii galchine laabiin ji'atti 3,000 gaafatee jedha kuni wanta uumnuu miti isinii galee mallaqni nutti kenname irreega isin godhame ka mallaqa I think million wala kauti kate jede muchachi million wala kanati kena million wala kasantu namoota akkasi nyaate ijara qofa miti waan beeku because bakka heddu keessatti mallaqna natti kenname jede akka waan ani manattiin ijaarradhe ka jawaayinillee gara itti gubee akka sunni jara godhee achi keessa dubbatu amantaa isaa ta'uun ta'ini sigalee oromummaa isaatiif anallee كتيجفنا قولي أكسوميتي بك أددت مكان كي يكأوفي ملك عسنت كنتني especially ورّي أسكيس تنداو تاجرتنا كيس ديمتن أسكيس ديمتن دب تاجرتن ملك عسنت كنتني في سميت تأي أوتوتولتين أجيسو أوتوتولت واحد دكرو خبر بالو كنا متشسنيت so pointi أنا سيد بتشوف بعد جالين إسين وان أبان ديمان جروس قريد قريد لي قالوا دبعته كان في جو نمتيج كوني maybe people because نمني مسموك بوكسيت يادا لينجرو أكسيت دبّة اللينجرو يو كي people كفلامي في أورمو ونياتيسو أورمو كتير رجلتو أنا شيخ ناصر نمو هدو ولا تدياني دين نمو هدو أنا يرو باي وكيف تجين دبّة because مسلم سنكبا أرثوذكس كريستيان سنكبا كان في جو أورمو إجتو كل لينجر akka amantaa tokkotti yoo tuttee jedhu waaqeffataa caalfadhee jedha jechuudha amantaa Oromoo jedhee amanee jedha sanammoo obboleessa kiyya musliima irratti obboleettii kiyya kiristaana irratti fedhuu tasumallee abjuullee fedhii hin qabu in deeggara because in beeka akkuma isiniin jedhe qabsoo hadha nuun deemaa jiruun kan nuuf kennee kan nu bira dhaabbatee jedhe isin akka taate beekee jedha ka sagalee nu ta'e nu anayyuu nama ka godhee jedhe isin akka taateef hanga beeku beekumsi isiniif ta'ee نزفانا كديمت الاسم وان تاتي بيكو سنت فئو يا رنقبو أمو يودو بچو دبلي مين سكيس نلبو ليو بي أمو إن بيكا أنا الإيسي سنو دبتا جرتان كان هافي إنو غان غرا كيس جروان دبتا جرتان عاد إسني كم نجلو كان هافو يرو كان كيستي يرو نمني كينا أبوتي غرا جتشون شيكو لكي باستري أفتم أبم سيساني most likely كوان اللي دواني جراني يادما أنا أفتمي توكو فوداني جلا ووتو فوداني جران كان يرو كان كيستي أجندان كناك إيه يرو جواري هدون كينا نما جواري جالتو ور جواري في لالباجرو ندقار رتتون تين كيسان والجهيتين نمر رت مري قونو مرة رت مري أمن أفاجرو كان اللي مري نين أفا إسني تمنجر مري أفو كان كيستي الدنيا أرومو تكركريجرا فوراتني جران أرومو تبكن كمن مرين هنجرتو أما بودا يو أرومو إساء أفيتي أفغتي أفي ونياتي ديني برادو في مالي in fact ديني نو هنجرون إنك نوك جباني أمارة ديني نو تقول نوك جباني تقري ديني نو تقول كان نوك ألاتري أورمودا كان نوك ألاجر أورمودا إلمان غوبناتي في أكاكيو غوبناتي نوك ألاجر سيقول أتو كان بيكني سلاك أبسوك إنك كاتا إتي أديم تسنو أكنامتي دوكنا كيستي أبسوني أديمت دوكنا كيستي ولين أهني هريا أوفيتي إنغاند أوفيتي إجار رمانيتين أنا تسيبيكا انتاتو أتلي ساقرو إنكي نجرتو انتاتو because هندوبنا because موتو مالي إتينا سيقولي نمون أكاسيت ياد أكاسيت ديم شوركيستوتا شوركيستون سنمون بلشو هندان ديتو كنافو إلالش أكاسيسون دبريجر يرونسا نمون تقول فرقة جنيه يان أكنتاني أمو هاركني جوجا دلقا جرا كناف اسم نفانا ديما جرتان كناف أمو ورون مكاجرات أم بربان ورون أكاسيت جندت تقلني ملك سم دولشة كمان إبنوت تكنني كمان إب ميلين تكنوت تكنني ميلين
tokko jawaaritti kennanii jawaar qabsoo Oromoo ta akkamitti duute laafte laamshomtee jette. Ka jawaarin jala deemaniif namaati jawaarin akka nama beekutti hamaa isaallee garii hin beeka gaariin isaallee hin beekee jedha. Garuu qabsoo Oromoo ta akkamitti laamshomtee jette. Kaasee ru'iitti godhee achiin gahee jedhe. Ilmaan gobanaa sossobdeen fudhatte nu dhiisii warri Noobel Pilaasii addunyaan iyyuu dogongortee jirti. Meeqatu nama kan wajjiin warra PP wajjii harki hundi keenya iyyuu dhoofnee jirre waa kanne. Garuu yoo jawaarii hirriba dhabee jawaarii jiruu isaa dhabee qabsoo kan duutee maal jedhame janaahisa taate kaasee jedhe jawaaritu qabsoo kana diiga jedhee namni yaadee amanu hin jiru. Garuu gantuun sareen garii warra akkoo sunniin warroota haasaanii sanammoo laaltanii ajandaa musliima maraa gootanii abbootii gadaa asitti du'anii 40 jedhan dubbachuurraa dhabne. In fact namtichi jawaariin ka itti qoosaa jiruu fi otoo jawaar amaara ta'ee musliima ta'ee dubbatu inni jirra. Otoo inni jawaar silxee ka'ee hin dubbatu jawaar Oromoo waan ta'eef dubbate. Kanaammoo fuuneetiin hiriira as dhufaa jiru kana irratti hin bayinaa yoo jedhan dhiiroo. Umman warra koomatti jarattillee katabdan garii keessa argee jira. Sigalee wanni kuni Oromummaa dura amantatu dhufa. Absoluutli rakkoon qabu. Mirga keeti. Wanni fe'ee dhufu mirga keeti. Garuu kan siin jedhaa jiru obboleettii tiyya. Obboleessa kiyya kan siin jedhaa jiru. Sigalee dubbiin sun maaf kaatee. Dubbiin sun viidiyoo sana irra deebisee ilaaluu dandeetta. Jalqaba irratti uummata Oromoo xiqqaatee miiliyoona walakkaa seenatti kennee jirra. Advokansiin Oromoo eessa gahee achirraan ammoo viidiyoo Sheek Naasir dubbatee san anillee argee Sheek Naasir ka dubbatee otoo toltee jedha bakka hin jijjiiran namni bakka jawaariin bakka jijjiiruu barbaadu hedduudhaan allee yoo barbaadde fudhateetiin otoo toltee jawaariin jaalladheeti miti jawaan ru'iin isaa namarra guddateeti miti because inni dubbatu uummata Oromoo miiliyoonota 50 ta'e miiliyoona hundayyuu bakka bu'ee jedha. Kanaafi inni ofii fotoon ta'in Oromoo haa jiraatu nu bakka isaa haa duunu ka jenneetiin faana deemaa jirru. Malee jawaare dogongora akkuma nama kamii dogongora hedduu qaba bakka hedduu bakka waliin galletu jira bakka wal qeeqnutu jira bakka waliin hin deemnetu jira jawaare. In fact akkasitti illee waan waliin deemne illee hin qabnu. Garuu innantichi ka deemaa jiruu fi ajandaan akkasitti isaan gubee achirra jiru dhiiroo ajandaa musliimaa otoo hin ta'ini kan illee asitti dubbadhaa jiru namtichi sun ka deemeef ajandaa musliima ta'e isinammoo fuutaniitiin ajandaa diinni kenna already diinni kenna PP yeroo kana keessatti ka barbaaddu akka musliimni as dhaabatee hiriira kiristaanaa irratti hin bahina kiristaanni abbaa as dhaabateetiin dubbiin kun dubbiin udaaluu miti dubbii wallagga qofaati dubbii shanee qofaati dubbii abaa'oo qofaati warri kuuwwan itti hirmaatina akkas godhuu barbaadu yeroo kana keessatti xiinxaluu dhabuun kenna hedduu na gargisiisee jedhe. Kanaafillee ammallee ka dubbadhee irra deebi'ee dubbadhaa jira dhiiroo namtichi ka dubbatee fi dhimma biraati akka ilaalcha kiyyatti wanni dubbatee dhimma biraafillee yoo ta'e dhimma biraafiyyuu inni wanuma fe'e biyyoo dubbate jawaarumaaf haa deemu wanni jawaara biraa duballi jiruufillee haa deemu akkasitti amantaa san qeequ sirrii miti garuu hanqinni keenya karaa jiru ta'ee jedhe yeroo namni keenya akkasitti qalameetiin jilli tokko guutu mee yaada otoo olmaa musliimaa walitti qabamtee olmaan sun marti otoo ajjeefamtee akkam taate akkam isinii dhagahamee jira. Olmaan sun guutuun ajjeefamtee namichi musliimaa tokko otoo kiristaan arrabse Oromoon kiristaanaa as teettee waan biraa du'iinsa keessan dhiisteetiin namichi bari gurbaan tokko akkanatti Jesus Christiin arrabse jettee haasofte akkam isinii dhagahamee jedhamee dhiiroo. Akkam isinii dhagahama otoo si galee olmaa musliimaa 50 yeroo tokko gorraamtee warroon Oromoon kiristaanaa namtichi tokko maraataan ka maybe kiristaana illee ta'uu musliima illee ta'uu dhabaata warroota musliimaa arrabsirraa haasofte sirrii miti. So kanaafiyyuu kanarrattuu kan hin jedhaa jiru dhaamsi amma isinii himee jedhe mariin amma isinii dubbadhee jedhe akka seenaatti isinii dubbadhee jedhe garaana nyaattii fi because qabsoo kana keessatti hammam akka kafaltan hammam akka maatiin keenya kafale maatiin keessan kafalte especially warroonni musliimaa mallaqaan hirribaan sammuudhaan warroon asseetaniitiin qabsoo kan keessa butan waanan beekuufi warreetu musliimaa jedhu dhimmi kun musliima irratti qofa waan haasamaa jiruun jedhu malee akkasumas kiristaanos ka dubbatanii ka itti mane namoota xixiqqoo
كانسري أورمون كيس جرتو هين جرتي كانسري ده مقا أورموتيني مقا أورموتي للبدي جتي جرو إسي قوتو وقا عمرين جرا جهاتم وقا أفتمن دبري في قبسو مكانا دلبدي جتي قروك أبسو أورمو كنا في وانا الجوار قد إيسي والله إسالين بله وتوتلت الجوارين قوم تسنين يعجب بربارا مالي في قبسو أورمو تنرؤيت تقول إيه كيرو لفاكاسي بكامرا ججيرا ما في ديجنا ججيرا مثلا دبين كينا دغونغور كينا ومتى اينو تاني غون فتشو ددم نجنه حتى ديبين اسكور واين ترت كاني جل اكاد بكسي اكسينات اللي اني اللي هات اي هذا باتو وانا نقول اوني روان نقول اوف ججيرا دفاجرو اما وانا رجاجرو في ججيرا دفيفا مو نوف دفيجدي هم بيكا ان ان اتشتايتي سينات ججيرا مثلا نوف دجدي هكنا كنو في متي مري اس دفاجرو كان رتي مري كاهدمتوني تين كيس هنجر مري أورمون ككيس نجر كأبا أون كيس نجر مري كم فلا في الجنة كإيجان الجنة كإيجنو في جرر كان عارف تو في متي جرر رامو كريتير كتشوف في متي أورمون رات بود الدمنيتي أما بودك أبسون تنتقمات ورون أكوتا كانسري رجال كباتي في متي متي مكدوبات ورون أكسايا لنا مو يسقف متي هم بيننا سو أورمون لالي شيء كورين كنا لالي وأنا كنا رأف أدبو كمنا باستروني كنا لالي تيني وأنا كنا هدو جبيسني كيكو كمنا لا فينا ما تكني جرن أمانتنا ما تكني جرن نمون أكنا ترشي كيس وجراتن ترشي كيس أري أمون هو بارتي أكيني جرتي سيجلي مريس إرتكني جرتي كورا وبودا في ورا كنا يولدت في دي أنا واحد تدي ماجرا كإجارة جالكبا كإجارة تبي تجرهي إتأنتي ولا كإجارة أكوان إني أحبك أنا كيست جهي قدك أبوتي أفي أوف إيه سجله سيقول أكد أبغى أنا كيستي هريروني TDF في هريروني وبوك دجرو كرومون بين أقوى إن الدت بيكون أنا قالوا نتفكرت نم نكون نم وبوك كيس جرو نتفكرتو نم أمانتا كريستانا كيس جرو نتفكرتو دلقان إسا نم تيجي ميداس الرجل لك إسا إيه إسا دلقان إسا أورومو ولت نقودا كان عفوس اللي شيء كلين كن ونا كانت تكوه هنك أمو وروني أمانتا كان مسلمة جردي أنتن كيسين تلقاهم أمو تور بعدين تي بيسن قوتو دل كبرة بك مكان كي جدها ميرة بك دل كبرة دي بتنيتي هنقدر ما لقي فتشولن ديتن واي كونغرسي واسدي كاسي جراني سو كان فوكس اللالتي هيرة أفاجر كان الرت الإيرو هيرة كميسة أفاجر كان الرت هنا فينا سنجر كيستو شيكولين كين هنا فينا كيستو ورون مسلمة كين هنا فينا of course ورون كريستيان اللي هنا فينا تقول ما في دلقان بيبين بربادو دلقان دين كنا بربادو exactly وروني نموني كود أجرتن كان هاقوتني برباد وروني دو إنس أورمو وقالا ما فتوكتن أقهامين أما تلقهاميتين إيجاجرو تلفاجر ناف قلا أما تاني درسا قرو بكا كان ديبي على سنين جدا قالت هو ما سنين جدا maybe أكد أبات اللي أكو سنين جدا مري أجو تجرا seriously فرنيتيني وني كنو كيك أمو قبا قالوا نمني كن individually دا أكم قونا كان جروتي أك بوردتي مريا تاجرا وني كن باين ميدي باين تلقاها ميجي تشودا لا دبي بدكيس أو اسم بربان نفي اسني فان كيني كم نف مالي opinioni يا دبنتي متي كافان كيني كم نفي ورونو بليانتيا ورونو ور مسلم أنت مسلمة هردتني أكسينا بيكا تفتو هنتين وان ديمت وان أرجفي سني في الرجال يسجله نو فلتشا قالت هو ما هيدو سنين جلا